السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلينك يا قالي كبجمو فيديو هذا ولت دي بنيرا وروني يوتيوبك يا فاريتا تان بقديمة سنتوكا سبسكرايبي قوتو ملي هندر بنا لايكي قولا وروني مو ماتينا تجن تندرمانو يادا غغاري في لايكي تو هندغتنا مالي في يادني غغارين هدو حاملين ماتها هدو تكنما أكنمني دلغاسا كان فردورتي اوفنا ماتها جچو بلينكي فيديو نهرق بدي دفه واي gara milkaa'ina maaltu nu oofa achirraa maaltu nu hambisaan jiru dhibbarraa 90 milkaa'uu fi hedduu taattifata garuu ka milkaa'uu dhibbarraa 10 qofa maaltu dhibbarraa 10 qofattu dhibbarraa 90 irraa maaltu dhibbarraa 10 qofattu buuse sababa maaliiti waan jedhu qabxii muraasa takka waliin ilaalla inshaalla inni duraa akkuma dhaggeesseen osoo tiyyaalin karaa milkaa'inaa san bu'a jechuudha masalan osoo namni takka osoo hiyaadin akkanumatti ka'ee hojiitti bu'a amma kuni bakka milkaa'e ge'uuf iddoo takka wanni hin qabu jechuudha yookiin manuma isaa kana keessa nyaatuma gaarii nyaata yoo lumisaa kana ajjiidhu gaarii odeessee dabarsuuf nama karaa horfatu jira tayyib qabxii inni lammaffaa isaan kun warra milkaa'uuf deeman warra karaa milkaa'inaa taattifachaa jiru garuu akkaataa itti milkaa'an karaa isaa hin beekan bakka isaa ge'uuf jechuudha bakka milkaa'inaa san ge'uuf hin beekan isaan amma lammaffaa kun rakkoo hedduu kee darbaniiran rakkoo hedduu keessa dadhabbii hedduu keessa buusaa baasii hedduu keessa darbanii bakka kana ge'an garuu hin milkooyne isaan qabxiin sadaffaa isaan kun hin beekan yaani akkaataa itti milkaa'an karaa itti milkaa'anii hin beekan garuu amantummaa mataa isaanii dandeettii mataa isaanii hin qaban isaan kunis akkuma isaan lammaffaa fi tokkoffaa sanii bu'aa baasii hedduu kee darbaniiran ta'abii hedduu keessa darbanii bakka kana geehan garuu hin milkooyne jechuudha haaluma kanaan ta'abaniituma hin milkooyne qabxiin isaan afuraffaa kun hin beekan karaa ittiin milkaa'an karaa ittiin deemanis akkasuma dandeettii mataa isaaniis ni qaban ofitti amanamummaas ni qaban garuu rakkoo isaan kun qaban immoo jecha nama isaan cinaa jiruu dhaggeeffatanii of booda hafanii kaayyoo isaanii sanirraa hafan jechuudha yaani osoo kaayyoo isaanii sun galma hin geehin jechuma namaa kanaaf jecha of duuba hafan kalaas hin milkooyne maaliifin namni isaan cinaa kun maal jedhaan kun si fayyadu kun kisaaraa keessi kuffisaa wanni ati gootu kun takka waa faayidaa hin qabu waan kana ofirraa dhiisi maal ni jiran wanni akkana nu keessa banni jira akkis jedhanii nama kana kaayyoo isaarraa akka of duuba hafu taasisan jechuudha qabxii shanaffaa kuni karaa isaanii karaa itti milkaa'anis karaa deemanis ofitti amanamummaas jecha namaa kanas hin dhaggeeffatan karaa deemanis hin beekan waan hojjetanis hin beekan ofitti amanamummaas dhibbatti qaban jechuudha isaan shanaffaa kun jechuudha garuu eega waan isaan yaadan san bira geehanii bakka kaayyoo isaanii awwala taattifachuurraa jalqaba san eega bira geehanii ol ka'anii gadi deebi'an jechuudha akkana jechuun maaliin مثلا نمتك أما هن كايفتا بيجمع أربعة هذا دلقة هجنو يوكين دلدلة وهي بنتا يوكين من وهي إجارتها هما سان إرتي قد الأبتا وان برا أتشراك وان بران دلقة جده هن كو مثلا يوك هايو نساء أولا منو مثلا هجته كمرتا خلاص وان برا كرتي هن دبلتو كونك أبتي شنفا ملكا إني كايو في jabeeffachuuf inni xumuraa jechuudha inni irra booda ka milkaa'ee irratti hafu kuni milkaa'inni inni kaayyoo ofii jabeeffatee bakka san gahee yeroo takka milkaa'ee ammas takka dabalatuuf yaadu yeroo takka milkaa'ee ammas takka dabalatuuf yaadu ya'anii milkiirraa milkii fida kuni ga amma yoomuu milkuma dabalata ka macarrashaa kun jechuudha maaliifin kaayoon isaa
waan xiqqoo irra dhaabbatu miti. Yeroo takka argates takka taattifachaatuma niyaan isaa dheerachaa deemti jechuudha. San keessaa nama wannin waa'ee milkii kana kaaseef maaliin irra hedduu namni keenya kan mana arabaa dalagu ta'ee kan fedha ta'uu awwala namni kaayoo qaba. Namni kaayoo humna hin jiru garuu kaayoon keenya suni tokkoffaa kanuma akkanatti agarree kaanee jira. Yaani osoo itti hin yaadin jechuudha. Waa takka itti yaadneen hojjedhaan na baasaa wanni kuni naa tahaa jennaan kaayoo keenya sanirraa wanti akka nu hambisu hin jiru. Masala namni takka bakka yaada gee bira dursoo bu'aa baasii hedduu qaba. Kana namoonni beeka jechuudha. Baasii nagaa hotu san hunda kaffalee bakka yaada san geehuu qofaadhaan kan hin qabu. Bakka yaada san qofaa geehuudha yaadni kiyya. Masalan yoo makiinaan bitadha jedhe kaas makiinaa kana bitadhanni makiinaa kana gibbii keessa ol naqee kaahuu hin qabu. Laa itti dalagachuu hin qabu. Makiinaa sanirraa makiinaa biraa bituu hin qabu. Ammas makiinaa sanirraa makiinaa biraa bituu hin qabu. Yoo dukkaana bana jedhes dukkaan dalaguu hin qabu. Yaa'anii dalagaa milkii fiduu hin qaba malee bakka takka ittiin gahe irraa hafuu hin qabu. Masalan amma yuutubara takkaa yoo agarre namni takka yoo yuutubara dalage yuutuubuma kanarra dhaabbachuu hin qabu. Laa dalagaa biraallee baafachuu qaba. Mafedha ta'u daldalaa ta'u dukkaanaa ta'u makiinaa oofuu ta'u mafedha shifeeraa ta'u ayishee ta'u mafedha. Garuu dalagaa takkaarra dhaabbachuu hin qabu. Masalan yoo yuutuubni kun naa milkaa'e alhamdulillah naa milkaa'e. Fadlii rabbiitiin anillee irratti jabaachuu kiyyaan eega rabbiin irratti na gargaare uummanni kiyya irratti na gargaaraniin booda irratti daddabalachaa dhufuun qaba malee kaayoo takkaarra gadi taa'ee hafuu hin qabu jechuu baleekkiyya. Kuni warra kaayoon isaanii bakka gahe milkiin isaanii bakka geera rabbiin nu taasisu hunda keenya yaada muraada rabbiin nu haa guutus hin jedhaa. Akkasuma YouTube kiyya subscribe godhuu hin dagatinaa. Subscribe godhu like nu godha. Like tuqa subscribe godha. Yaada gaarii illee qabaatan gadi dabarsaa waan akka sirraa hin hir'isu. Akkasuma immoo dogongora kiyya bakka sirreeffachuu qabuun bakka tolfachuu qabuun waan irraa dhihaachuu qabu hedduu jira. Gaafii adda addaa yoo jiraate gaafadhaa koomentii keessan ani ilaala. Maaliif dhugaa dubbachuu fi haqiiqatan koomentiin hedduu haamlee nama cabsallee hedduu haamlee namatti horallee jechuudha. Haqiiqatan namuu dandeettii mataa isaa qaba. Yaada gaggaarii kaahaa haga viidiyoo biraa wal agarru nagaa naa jiraadha. Milkaahaa dagaagaa horaa bulaa barri baharitti akka riskii barbaaduu facaane kana barri baharitti baarsi seenee rabbiin nu haa jiraachisu sinin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuhu. Habbikum.